Hello guys, barnoota hadhaatiin akkamitti akka loogoo kireet goonu isinitti agarsiisa. Haga dhuma viidiyoo na wajjin tura. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan viidiyoo kana laayik gochuudhaan chaanala kana sabskiraayib gochuun eegalaa isin jenna. Kallattiimaan gara barumsaa haa seennu. Jalqaba piiksilaabii keessa seentan. Piiksilaab. Erga piiksilaabii keessa seentanii booda bakka dileetii kana gubbaa argattanii isii tuttanii okee gootan teekistiin balleessini. Erga teekistii balleessinii booda jala kana geengoo argattanii jala kana irratti erga geengoo tuttanii booda sheep isii jettu kana filattan. Erga sheeppii filattanii booda bakkima sana mallee jalatti kilikii erga gootanii booda geengoo filattan. Erga geengoo filattanii booda hin badhiftan. Erga badhiftanii raayitii gootan. Ammallee bakka duwwaa akkana tuttan. Achi booda ammallee sheeppii masii jala isii kana kilik gootan. Ammallee bakkima dura tuttan kana jala irratti kilik gootan. Achi booda geengoo filattan. Geengoo kana seeraan badhiftanii raayitii erga gootanii booda bifa isaa kalarii isaa jijjiirtan. Gara jalaa kana cuuftanii kalar isii jettu kana kilik gootanii bakka inni balkayyatu raayitii erga gootanii booda gara jalaa ooftanii gurraacha daddeeffattan. Achi booda raayitii erga gootanii booda akkanatti badhiftanii keettan. Walqixxeessitanii. Walqixxeessuu yoo barbaaddan walqixxeessuuf kanas deebiftanii ka jalaa sana tuttanii jala kanarratti riileetiቭ poozeteesh ishii jettu kana kilikii erga gootanii booda gubbaa jala akkana tuttanii walqixxeessan. Achi booda raayitii gootan. Gurraachi tanallee erga akkana tuttanii booda riileetiቭ poozeteeshinii tuttanii eegee gubbaa akkana ol tuttanii walqixxeessanii keettan. Achi booda raayitii gootan. Fixxan. Achi booda ammallee bakka duwwaa tuttanii sheep ishii jettu jala kana filattan ammallee. Achi booda ishii kana seenaan akkana walqixxeessitanii keettan kun akkanatti. Akkanatti. Erga keettanii booda raayitii gootan. Erga raayitii gootan ishii tanallee walqixxeessuudhaaf maal gootan? Riileetiቭ poozeteeshinii ka duraa san deemtanii gubbaa gara akkana tuttanii walqixxeessan. Raayitii gootan. Ammallee bakka duwwaa tuttan. Sheeppii isii ammallee filattan. Erga sheeppii filattan ammallee bakkima dura tuttan kana kilik gootan. Achi booda roog-sadee filattan. Erga roog-sadee filattanii booda hin xiqqeeffattan. Erga xiqqeessanii raayitii gootanii halluu isaa jijjiirtan. Halluu gara gurraachaatiitti. Halluu gurraachaatti jijjiirtanii raayitii gootanii eegee ishii jala kan akkana tuttanii akkan ol garagalchitan. Erga akkana ol garagalchitanii booda walqixxeessanii akkanatti fiddanii akkanatti keettan. Kun akkuma agartan kanatti. Ammas biraa fidnee jirra. Teekistii barreeffanna ammallee. Maqaa chaanalii keenyaa barreeffanna amma. Kan erga walqixxeessanii keettanii booda maqaa chaanalii keenyaa barreeffanna. Isa barreeffachuuf gubbaa kana argattanii mallattoo pilaasii gubbaa isii tuttanii teekist ishii jettu kana teek gootan. Erga akkas tuttanii booda ammallee bakka qalamaa kana gubbaan jiraame erga isii tuttanii ammallee bakkuma qalamaa tuttan. Achi booda akkana keessa. Achi booda maqaa chaanala keessanii barreessan. Maqaa chaanala kiyyaa Kaalid App. Erga akkas gootanii booda okee gootan. Erga okee gootanii booda yoo feetan bakka E kanatti jala kanatti E deeftanii saayizii erga filattanii booda akkana guddeessanii keettan kunoo. Erga akkanatti keettanii booda ammallee bakka pilaasii gubbaa tuttanii achi booda teekistii tuttanii bakka iskibirtoo tuttanii ammallee achuma deebiftanii ammallee yuutuubii jettanii barreessan. yuutuubii. Erga barreessanii booda okee gootan. Achi booda ishii tanallee saayizii ishii sana hin guddeeffattan. Erga guddeessanii booda jala kana fiddanii as keewwattan. Erga kaawwattanii booda ammallee raayitii gootan. Ka gubbaa kana hin jiraame maqaa gubbaa keessanii kana tuttanii gara jalaachi ooftanii erga ooftanii booda foont ishii jettu kana argattanii jala irratti ishii erga tuttanii booda foontii isin barbaaddan irratti Ankaak Live ka jedhu isii kana irratti filadhee jira. Achi booda okee gootan.
Ka jalaa kanallee foontii irra deeffattan. Ka jalaa kanarratti erga tuttanii booda bakka foontii deebitanii kilikii erga gootanii booda ammallee gara gadii ooftanii kaaflaaf faaf ka jedhu ichi kana kilik gootanii okee gootan. Achi booda kun akkuma agartan kana barraa'ee jira. Achi booda ammallee maqaan gubbaa kana tuttanii gara gadii akka achi ooftanii erga ooftanii booda kaarf isii jettu kana nyaraa minjalarratti isii tuttan. Erga isii tuttanii booda mataa ishee akkana gad jalleeftan kunoo. Mataa ishee kun akkana gad jalleeftan kunoo. Erga akkana gad jalleeftanii booda okee gootan. Saayizii yoo xiqqaate bakka saayizii duraa san deemtanii hin guddeessitan. Saayizii yoo xiqqaate jedhe akkana jedhanii guddifatan. Erga akkanatti barreessanii fixxanii booda amma kun uummata kaafeen jiru. Achi booda gubbaa kana argattanii ishii erga tuttanii booda jala kanan jiraami kun jala kana ishii erga tuttanii booda raayit gootanii jala kana ammallee bakkuma jala kana argattanii ishii erga tuttanii booda okee gootan. Achi booda kun seeftee jira. Achi booda bakkuma dura tuttan san gubbaarratti ishuma tuttanii keessaa baatan. Achi booda kun walitti nu qabatee jira. Achi booda baakgiraawundi isaa jijjiiree ilaalla kunoo. Bifa haala gaariitiin xumurree jira kunoo. Erga akkanatti fixxanii booda gubbaa kana bakka reediyoo jirtu hin jiraami ishii tuttanii image as save as image ishii jettu kana kilik erga gootanii booda achi booda bakka format quality bakka jettu kana argattanii gubbaa kana ishii erga tuttanii booda PNG irra deeffattanii save to gallery gootan. Achi booda save ta'ee jira jechuudha. Amma booda loogoo akkamitti dalaga jettanii nama gaafachuu hin qabdan. Amma booda isin dalagachuu qabdan. Dalagachuu dandeettan. Barnoonni har'aa kana fakkaata. Gaafii yoo qabaattan na gaafadhaa. Chaanaala kana subscribe gochuun barnoota kan kana fakkaatan ariitiin akka isin qaqqabu daawul milikitii tuquun ishee ol jettu ishee irratti kaawwadhaa isin jenna.